بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. وبلين كينيا ورين سجلين تيني تنبرة جيسي أكما نتيجمن نخنتي بغنو غمدن غمچون تيني تون بكما جرتني تسناغا قبدنا ميو بتك اسنندنو الحمد لله رب العالمين. وبليس خينيا مرتكوتو شهادة قبته جرا إسلام ما خيس ديبي جرا دغغور ساربين إساف حديثو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وليس خينيا جماعة أمنتا إسا أمنتا دلوتا أمنتا إسلام ما أمنتا حقا أمنتا دغا أمنتا دغغوري كل كيسن جرا سنتي ديبي جرا بغا غمنني بغا غمدني سنجتو بربانا gammachuu guddaan nu dhaga'ama baga gammanne baga gammaddan waleessi keenna akkuma ustaas jedhan alhamdulillah kulli bani aadan khata wa khairu khata'ina at-tawwabuna dogoggore at-tawbatu tajubbu ma qablaha jenna gammanne inni baga gammade isin baga gammadani alhamdulillah gara hunde asli fitratallahi allati fatara an-nas alayha isitti deebi'ee jira alhamdulillah rabbil alamin. Galatooma ulfaadha isin kulliinu ganamarraa waan kana qabsooytanii milkii kanarra gahuun tokkoffaa warra miidiyaati wanni nu dhaamnu isinuu Yesuus hin jedhini malee gariin keessan ka shahaadaa qabsiisan matammaan keessan wallaahi dhaafin eebii teessan ta gaara geettu ta malkaa geettu awwaaltanii lafa jalatti ta namaa qotaa ooltan alhamdulillah baga ammoo islaamummaa rabbi isinirratti hin buusini nuti yoona achillee warri murtii guutoon gara keenya deebi'e jettanii ganamaa galgala hadaraa gootan انتهت القضيان تيسن يونا أجي قبله براسو قد عمله نتنما كينا نما إسلامك غير كيسن اتفدن الربط تنكم الله أكبر تفضل. الحمد لله بقى ربيني داندي جل قبت ربين نجان سيدي بيسه الحمد لله بقى جمدي بقى جمنة مالي في وانت تكو نمتي ملتا نمتي فكيف ما إندو غنغورا نمني رجعتو غنغورة دروما قلبين كيسان بانه ميرا نمات إلى الجنمات يادا نمات أديم سنماتو kararraa nama aksee malee ani keessaan baane jedheeyyuu ammaa bakka kiyya jalqabaatti shaadaa jedhee deebi'ee jedhee alhamdulillah baga rabbiin si deebise alhamdulillah rabbiif galanni haa gahu. Mahana wajji wal qabatee dhaamsi gabaabaan warra miidiyaatiif dhaamuu barbaannu. Kaduraa nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti kijee yassiruu walaa tu'assiruu bashiruu walaa tunafiruu islaamummaa walirra laaffisaa walirratti hin jabeessinaa waliin baqachiisinaa wal gammachiisaa jee. Namni arra wanni wal baqachiisuun arraataa wal baqachiisa, gochaa wal baqachiisa, jechaa wal baqachiisa, akkaataan illee wal baqachiisa. Gaafii nama gaafatuu fi deebii deebisu keessatti illee arraa keessaa'u miidiyaan humna guddoo ta'ee jira waa hundaafuu jechaafis humna guddaa, gochaafis humna guddaa, akkaataaf illee humna guddaadha. Kanaaf wanni isiniin jennu ulamaa'iinis du'aatiniinis warri amantaa islaamaatiif xabaqaa taatan hundi jecha keessan eeggadhaa. Arrabni lafeen qabu malee lafee nama cabsaa gocha keessan eeggadhaa akkaataatti dubbattan. Namni waan dubbatu akkaataatti dubbatu yeroo dubbatu maaliif akka dubbatu waa hundaa'u adda baafatee dubbachuu qaba. Arraanni kun nabiin alayhi salaatu wassalaam bakka fagoo nama geessaa jedhan baharraa dhiyan nama mucaachisa dhiharraa baan nama mucaachisa. Kanaaf islaamummaarraa dogoggoranii bahuun obboleessa keenya qofa irratti hin baane isa duraas seenaa keessa seenaa dubbisaa laalaa hedduu dabre. Fakkeenyaaf Abdullah bin Abi Sarhi namni jaaniin gaafa makkarraa Madiina godaanan cinquma Madiinaa keessa jirtu rakkoolee takka takkarraa amantaa gallakkisee makka deebi'ee gaafa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam makka cabsee fatii ogguu dhaqu Usmaan ibn Affaan manguddummaa harma wajjinuu gadi obboleeyyanii manguddummaa harka qabatee fidee islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa tolee boodarra gaafa Usmaan khaliifaa rasuulaa ta'ee biyya bulchu Masri amiira Masri ture Abdullah ibn Abi Sarhi sun jechuudha. Murtii guutoof illee san kajeellaa lammaffaa seenaa takka takka isinii kaafnaa Ash'aas ibn Qeys jedhanii namni tokko akka seenaa keessa jirutti gaafa nabiin alayhi salaatu wassalaam du'a nabii irratti namni hedduun islaamummaa irraa deebi'e. Inninis hireen sun dogoggorri sun isa mudatee waan isa wal fakkaatee wajjin wal qabatee islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a jee nama hedduu islaamummaa gadhiise. Nabiin akkamitti du'a? Yaani nabi bar rabbii miti ergamaan rabbiiti ilma namaati gaafa inni du'u jechuudha. Booda lola Khaalid ibn al-Walid keessatti islaamummaa deebi'ee islaamummaan isaa toltee fathii qabsaawaa islaamaa ta'ee fathiilee islaamaa hedduu keessatti hirmaati. Kanaafuu wanni isiniin jennu arrabuu obboleessi keenya murtii guutoo islaamummaan arra inni itti deebi'etu waan amma dura dalage hunda rabbiin sababa kanaan dhiiseef. Hadiisa keessa wanni jiru nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam islaamummaan waan achiin duraa hunda ni jiisiti jee wanni jiganii hafti. Wanni takka illee keessatti jirtu akka guyyaa haati isaa isa deessee deebi'ee jira obboleessi keenya rabbi sabaata haa kennuu fi isinillee sabaata rabbi isiniif haa kennu
wanni isin hin jennu warra gammaddanii baga gammaddan warri rifattan illeen akkuma rifattan sanitti islaamummaan tatti deebi'anii malee tarraa deebi'anii miti jenna galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.